oduun keenya jaatanii tibbanaa waan ajaa'ibsiisaa dinqisiisaa tokko nuuf qabattee dhuftee jirti. Amma yoomii tati diina kee fira kee addaan baafattu? Akkamittiin akkas gootaarme? Nuti qarshii barbaannu arganneennaan nama kamiyyuu haa ta'u dhiiga ishee cuunfine foon ishee jejjine. Maal jettee? Maal jechuudha? Himatni himatamaa irratti dhiyaate addaan citeera. Fiilmii afaan Oromoo isa haaraa jaatanii jireenya. Galma giddugala aadaa Oromootti Bitootessa 8 bara 2011 sa'aatii 7 irraa eegalee ni eebbifama.